subscribe to my channel. Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota ilmaan Oromoo jirra jirtu hordoftoota tokkummaa show nagaan keenya kan jaalalaaf gammachuu bakka jirtanitti sinaa qaqqabu jecha guyyaarraa viidiyoo gabaabduu tokko qabannee isinii dhufnee jirra. Isinis hanga xumura qophii keenyaatti akka turtiin waliin gootan abdii guddaa isinirraa qabna. Hordofa YouTube channel keenya subscribe gochuudhaan karaa tokkummaa show page like gochuudhaan yeroo hundaa odeeffannoo fi bashannana adda addaa karaa kanaan nu argachuu dandeessu jenna. Egaa guyyaarraa beeksisoota adda addaa qabanneeti kan isinii dhufne. Isinis hanga xumura qophii keenyaatti akka nu hordoftan abdii guutuu isinii qabna. Ceessa tokko basaq simbiraan goonee kan walitti deebinu ta'a. Hanga ceessa keenya kana hordoftanii hanga dhuma keetti qophii keenyaatti akka turtiin waliin gootan abdii qabna. Nu hordofa. Hayyee kabajamtoota jaallatamtoota ilmaan Oromoo jirra jirtu irra deebinee nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu jecha guyyaarraa gaa yaadolee adda addaa qabannee isinii dhufne. Egaa nutis YouTube channel yeroo ammaa saaqannee wantoota adda addaa hojjennee isin biraan ga'uudhaaf qophii hunda xumurree isinis subscribe gochuudhaan akka nu gargaaraa jirtan akka nu waliin jirtan abdii guddaa isinirraa qabna. Egaa namoonni hanga wanaatti YouTube channel keenya tokkummaa show subscribe gochuudhaan hordofaa jirtan galatooma ulfaadhaa jenna. YouTube channel keenya yeroo dhiyoo keessatti akka banamee fi yeroo ammaa immoo maamiloota hedduu akka horachaa jiru hedduu haamilee nutti turee jira. Nutis wantoota uummata Oromoo fayyaduu fi wantoota waan beeknurraa waan bashannansiisoo akkasumas waan gorsa waan seenaarraa qabannee gara YouTube channel keenyaatti isinii feena. Isinis immoo hordoftanii share walii gochuudhaan akka nu hordoftan isiniin jenna. Egaa yeroo ammaa qophiilee adda addaa irratti kan hojjechaa jirru. Viidiyoolee iddoo hojjechaa jirra. Viidiyoolee kana keessa viidiyoolee bashannanoo kanneen akka bashannanaa akkasumas seenaa adda addaa irratti gorsa adda addaa irratti waan saba Oromootiif ta'u gara kanaan waraabnee gara kanatti isin biraan geenya. Isinis yeroo hunda hordoftan achirraan waan babbareedduu arguu dandeessu. Yeroo hunda YouTube channel keenya yoo hordoftan wantoota isin gammachiisu qofa kan irraa argattanu. Kanaafuu hawaasni Oromoo bakkuma jirru teenyee waan dandeenyeen wal hordofnee wal guddisuun dirqama keenya. Egaa yeroo ammaa Oromoon karaa YouTubeetiin boodattafee jira. YouTube yeroo jennu keenya waan wal kadhanne malee hin hordofamu jechuudha. Kana ta'uu hin qabu sila namni tokko waan hojjete irratti seenaadhaa kan ol kaa'uuf waan ta'eef nuti immoo hordofnee subscribe YouTube isaa goonee wal guddisuun dirqama keenya jechuudha. Kana irratti hawaasni Oromoo boodattafnee jira. Wal jajjabeessuu qabna jenna. Egaa har'a yaada qabannee dhufnerraa yaada hawaasa keenya gammachiisuu fi akkasumas hawaasni keenya yeroo hedduu carra qabeessa ta'uudhaa fi akkasumas sagalee isaa dabarfachuuf hedduu rakkachaa ture. Egaa nuti immoo yeroo ammaa YouTube channel isinii saaqnee jirra. Akkasumas peejii keenya tokkummaa showdhaan namoonni yaada adda addaa dabarfachuu dandeessan barbaaddan yaadolee fakkeenyaaf rakkoo isinirra gahe akkasumas immoo information adda addaa akkasumas yaada bashannansiisoo hojjettanii seenaadhaa ol kaa'uu barbaaddan nu biraan ga'uu dandeessu, nu dawwaluu dandeessu, nu barreessuu dandeessu. Lakkoofsa keenya peejii tokkummaa show jedhu jalaa argachuudhaan akkasumas karaa tokkummaa showtiin tekstii onuu gootan nutis hello isiniin jenna. Achirraa yaada keessan fuunee hawaasa Oromoo biraan isinii geenya. Yeroo hunda achirraan nu hordofaa isiniin jenna. Sagalee keessan nu biraan gaadhaa, sagalee keessan nutti dabarfadhaa. Nutis sagalee keessan addunyaa guutuudhaan isinii geenya jechuudha. Egaa kun beeksisa keenya kana yeroo hunda yoo nu hordoftan namoonni bakka adda addaatti rakkina adda addaa isinirra gahe sagalee keessan hawaasa Oromoo biraan gaachuu barbaaddan akkasumas immoo wantoota bashannansiisoo hojjettanii hawaasa Oromootiif gumaachuu barbaaddan yeroo hunda yoo nu hordoftan yookaan nu barreessitan nuti isin biraan fuunee uummata bal'aadhaan biraan isinii geenya. Yeroo hunda sagalee keessan karaa tokkummaa show peejiidhaan yoo nu barreessitan sagalee keessan nuti immoo fuuneetu karaa YouTube channel keenyaatiin isinii feena seenaadhaa isinii ol ta'uu danda'a jechuudha. Uummanni keenya akkasiin akka wal guddisnu akka sagalee isinii taanu jenna. Inni biraan hawaasa keenya yeroo ammaa farra jibbaa yookaan waan hin taane walitti ta'ee jiru garaa dugda walitti ta'ee jiru akkamitti tokko goone jaalala uummanni Oromoo kaleessa qabu tokkummaa uummanni Oromoo kaleessa qabu kan inni itti waliin deemaa ture kan inni ittiin diina injifataa ture akka itti deebi'uudhaaf uummata Oromoo gara hundaan tokko taanee sagalee isaa fuunee namoonni kallattii bilbilaatiin yaada keessan dabarfachuu barbaaddan yoo nu bilbiltan sagalee keessan guutuu nuti immoo hawaasa bal'aa biraan isinii ga'uu dandeenya waan ta'eef yeroo hunda lakkoofsa keenya peejii jalaa fudhachuudhaan
nuuf dawwaluu dandeessan. Namoonni yaada keessan hawaasaaf qooduu barbaadan akkasumas ergaa adda addaa qabdan, gorsa adda addaa qabdan waa hundarratti yoo nu hordoftan nuti immoo sagalee keessan fuunee uummata biraan isiniin geenya. Yeroo hunda sagalee keessan nu biraan gahaa isiniin jenna. Egaa uummanni yeroo ammaa sirna qabsoo Oromootii kaasee haala siyaasa yeroo ammaatiin garaa dugda ta'ee ija diimtuu wal ilaalullee rakkoo kana keessaa baanee jaalalaa fi dhaloota qubee kana waan adda addaa barsiisuudhaan hakaanu isiniin jenna. Uummanni keenya jibba balleessee jaalala ijaaruu qaba. Siyaasni ni darba. Siyaasa jechuun qilleensa arfaasaati. Wanni hundinuu akkuma du'aati jechuudha. Hin jijjiirama. Mootummaanis dhufee darba. Nuti immoo hawaasni keenya jiraataadha yeroo hunda waan ta'eef hawaasa taanee yoo jiraanne yeroo hunda waan hawaasaa ta'u yoo hojjenne hawaasa keenya fayyadamaa gochuu dandeenya waan ta'eef uummanni keenya yeroo hunda siyaasa adda addaatiin wal qoodee siyaasa isa kanaaf isa kana siyaasa sanaaf isa sana jechuu dhiisee akka hawaasa Oromootti waan hawaasa Oromoo fayyadu siyaasa kamiin keessattuu kan dhugaa hojjetu ni jira, kan dhara hojjetu ni jira. Isa dhara hojjeteen dhara hojjette jennee isa dhugaa hojjeteen dhugaa hojjenne jennee yoo wal akkasiin wal bira dhaabbanne yeroo gabaabaa keessatti hawaasa keenya fayyadamaa gochuu dandeenya waan ta'eef wanni siyaasa Oromoo keessatti yeroo ammaa argamu namuu waan dogoggoree himachuun barbaadu, dogoggora isaa ifa baasuun barbaadu, waan hojjete waan bareedaa isaa qofa yookiin dogoggora isaallee dhugaa godhee yeroo hundattiin of himuu barbaada. Kun siyaasa nama kamiin keessattuu kan laamsheessaa jiru waan akkasiiti jechuudha. Hawaasni keenya waan akkanaa keessaa baanee isa siyaasa gaarii hojjeteen gaarii hojjette, isa immoo dhara hojjeteen dhara hojjette jennee akka inni qajeeluuf daandii tokkummaa irratti ijaaruu qabna. Siyaasa jechuun tapha jechuun immoo kan dhugaadhaan injifate, kan tapha gaarii taphate, kan haala gaariidhaan goolii gaarii galchetu yeroo hunda injifataa jedhama. Tapha keessattis immoo naamusa adda addaatu jira. Taphataan tokko yoo humnaan deema ta'e, yoo nama dhiita ta'e, taphataa naamusa hin qabne jedhameeti kan maqaan isaa yaamamu. Siyaasa keessattis namni nama ajjeesu yookaan namni humnaan deemu, namni nama rukutu, namni safuu Oromummaa cabsu siyaasa seeraan deemuu hin beekne jennee addaan baafachuu qabna. Kanaafuu taphaaf siyaasni waan tokko ta'eef namoonni yeroo ammaa addunyaan tapha siyaasaas tapha kuwaasis wal qixatti ilaalti jechuudha. Biyyoota gurguddatti kana kan akka Ameerikaa fa'aa siyaasa isaan taphatan yeroo hunda lolaan qawween dhukaasaan arrabaan osoo hin taane paartii isaanii wal bira fidaniitu wal falmisiisanii kan injifate yookaan kan yaada gaarii qabu yeroo hunda achitti injifataa ta'ee gala jechuudha. Uummanni Oromoos deemokiraasii yookaan sirna gadaarraa asii Ameerikaan nurraa fayyadamaa jirtu kana nuti immoo itti fayyadamnee yeroo hunda tapha akkasii kanaan wal mo'achuu qabna. Uummanni keenya irra caalaa deemokiraasiidhaan waliin barree sooshaal miidiyaarra uummanni feesbuukii kana fakkeenyaaf addunyaan irraa ittiin gurgurataa jirti, ittiin bitataa jirti, ittiin wal baraa jirti, ittiin wal dubbisaa jirti, ittiin biyya walii ilaalaa jirti. Keenya garuu miidiyaa arrabaa godhateetu halkaniif guyyaa waan kana irratti hojjeta. Uummanni keenya waan akkasii keessaa baanee waan saba keenya fayyadu feesbuukii illee itti fayyadama isaa baruu qabna. Siyaasa illee maalummaa siyaasaa baruu qabna jechuudha. Addunyaan irra siyaasa akkamiin deemaa jirti? Deemokiraasii jedhamu eessaa argatte? Sirna gadaa keenya irraa argatteetu har'a immoo jarri itti fayyadamaa ta'anii nuti immoo deemokiraasii sana haraaraan isaanii qabeetu deemokiraasiin kun yoom dachee keenya gala biyya keenya gala jenneetu gaafachuuf jirra jechuudha. Kanaafuu hawaasni keenya yeroo hunda harraba dhiisnee, wal tuffii dhiisnee, wal ceecuu dhiisnee feesbuukii itti fayyadamnullee karaa deemokiraataa ta'een jechuudha. Yoo fayyadamne yeroo hunda saba keenya injifataa gochuu dandeenya. Feesbuukii irra addunyaan ittiin fayyadamte, teelegiraamii irra addunyaan ittiin fayyadamte, ittiin bittee gurguraa jirtu, ittiin wal baraa jirtu, ittiin wal dubbisaa jirtu, ittiin firataa jirtu kana nuti immoo dachee duwwaatti balleessine itti fayyadama wallaallee maqaa saba keenyaatii fi safuu Oromummaa keenyaallee ittiin diigne kan deemnu yoo ta'e nuufillee seenaa xiqqeenyaati. Hawaasa keenyallee addunyaa biratti hawaasa xiqqaataa nu godhaa jira jechuudha. Hawaasni sabni Oromoo hawaasa bal'aadha, hawaasa miliyoona baay'eedha. Hawaasa Afrikaa keessatti illee bakka guddaa qabu, lakkoofsaan sadarkaa guddaa keessa jiru. Jireenyaan illee Afrikoota hunda keessatti uummata jiraatee Afrikaa hunda biratti naamusa guddaa qabudha. Har'a naamusa kana balleessinee maqaa siyaasaatiin wal diignee, maqaa siyaasaatiin wal jibbinee, maqaa siyaasaatiin gandaan walirree wanni nu deemnu takka illee hin jiru. Kan siyaasa addaa qabu kuttu siyaasa keenya barsiise, siyaasa keerraa waa barachuun barbaada. Siyaasni koo kana kan keemmoo kami yoo jenne isarraa waa barannee isa keenya ammoo barsiisuu qabna. Akkasitti hawaasni keenya yeroo hunda yoo waliin deemne hawaasa bilchaataa, hawaasa seenaa gaarii qabu, hawaasa waa nama barsiisu taanee jiraachuu dandeenya waan ta'eef dhaloonni qubee generation warri jedhamni kun warri dhaloota ammaa kun
waan kana barsiisnee yeroo hunda hawaasni keenya keessatti jibbiinsa osoo hin taane jaalalaan ijaaramuu qabna. Warri immoo mootummaa deeggarullee mootummaan kun yeroo inni waan gaarii hojjete gaariidha jennee yeroo inni immoo dogoggora irra jiru dogoggora jennee dogoggora isaa walitti himuu qabna. Yeroo hedduu sooshaal miidiyaa kanarratti wanni mul'atu warri mootummaa deeggaran yookaan mootummaa biyya bulchu deeggaran yookaan paartii kana jaallatan yeroo mootummaan balleessallee badii isaa himuun barbaadan miira xiiqii keessa galanii karaa hin taaneen kan isaan sappoortii isa gochuu barbaadanu. Akkasumas immoo warri mootummaan morman waan dhugaa mootummaan kun hojjete hunda ukkaamsanii kijiba isaa qofa ol baasuu barbaadan. Kun immoo hawaasa keenya biratti xiqqeenya. Hawaasni keenya bifa kanaan waa walirraa barachuu hin danda'u, waa walirraa hubachuu hin danda'u. Isa dhugaa hojjete jenne isa dogoggora yoo jenne hawaasni keenya irraa fayyadamaa ta'uu danda'a waan ta'eef uummanni keenya yeroo hunda bifa kanaan deemuu qabna jenna. Isinis immoo namoonni biyya adda addaa teessanii sagalee keessan hawaasa bal'aa biraan ga'uu barbaadan yeroo hunda nu barreessitan lakkoofsi keenya karaa tokkuma shoo peejiidhaan argachuu dandeessanii achi jalatti maxxanee jira. Akkasumas immoo meseejii adda addaa yoo nu barreessitan yoo nu dawwaltan sagalee keessan walitti qabnee nuti immoo hawaasa bal'aa biraanis ni ga'uu dandeenya. Nu barreessaa, nuuf dawwalaa, nu hordofaa, YouTube channel keenya illee subscribe godhaa, waliif dabarsaa. Achirratti waan seenaa Oromoodhaaf ta'u, waan dhaloota dhufuuf ta'u hojjannee walii dabarsinu. Namoonni seenaa adda addaa beektan seenaa Oromummaa irratti, aadaa naannoo keessanii irratti, wantoota adda addaa irratti gorsa hawaasa keessaniif gorsuu barbaadan illee yoo nu barreessitan nuti immoo sagalee keessan walitti qabnee hawaasa keessan bal'aadhaan isiniin ga'uu dandeenya. Yeroo hunda yoo nu hordoftan akkanatti wal guddisuu dandeenya, waa walirraa barachuu dandeenya, saba guddate ta'uu dandeenya, saba beekaa ta'uu dandeenya, saba wal danda'e ta'uu dandeenya, saba dinagdeedhaan maalummaa isaatiin eenyummaa isaatiin guddatee addunyaa kana waa gochuu danda'a. Waan ta'eef sabni keenya guddaan kun lafatti xiqqaatee akka bosoqqeetti akka lagaatti abbaan barbaade irratti dhaqee waraabbatee galu osoo hin taane saba waa isaatti fayyadamuu danda'u, saba eenyummaa isaatti fayyadamuu danda'u, saba afaan isaatiin beekamuu akka inni ta'uu danda'utti irratti hojjechuu qabna. Waan kaleessa keessa darbine tokkummaa kaleessa qabnu sana har'allee waliin taanee saba kana injifachiisuu qabna. Iddoo dogoggorri jirutti dogoggora jennee iddoo dhugaan jirutti dhugaadha jennee akkasiin yoo waliin deemne yeroo hunda saba kana injifataa taana goona. Kanaafuu hawaasni keenya iddoo hundatti jibbinsa balleessinee tokkummaa jaalalaa ijaarru waan kana hunda sheer waliin gochuudhaan yeroo hunda akka nu hordoftan isiniin jenna. Sagalee keessanis akka nu biraan geessan isiniin jenna. Galatoomaa yeroo hunda sagalee keessan isinii taanee nutis yoo isin nu jabeessitan nutis sagalee keessan jajjabaannee fuunee hawaasa bal'aa biraan ga'uu dandeenya waan ta'eef viidiyoo keenya nu hordofaa, nu jajjabeessaa, subscribe nu godha, peejii keenya like godha. Ergaa babbareeddoo saba keessaniif dabarsa, nu dubbisa, nutis sagalee keessan fuunee hawaasa bal'aa biraan isinii geenya waan ta'eef akkasitti jaalalaan ijaaramnu. Oromoon tokkummaa keenya cimsinee jaalala keenya cimsinee saba keenya eenyummaa keenya ijaaruu qabna. Jibba balleessinee jaalala ijaaruu qabna. Kanaafuu adaraa saba koo waan kanarratti wal jajjabeessinee wal cimsinee siyaasa irratti wal dhabuu dhiisnee ilaameedhaan furmaataan yaadaan wal amansiisnee jechuudha saba keenya injifataa gochuu qabna. Namni barbaadee siyaasa barbaade yoo deeggare dhiigni Oromummaa immoo jijjiiramuu hin danda'u. Namni tokko amantii isaa hin jijjiirrata, eenyummaa isaa Oromummaa isaa immoo jijjiirrachuu hin danda'u. Oromummaa jechuun dhiiga waan ta'eef dhiigni nama keessaa fuudhee jijjiiramuu hin danda'u. Lafeen cabee jijjiiramuu hin danda'u. Garuu amantii keenya eessattuu jijjiirachuu hin dandeenya waan ta'eef saba keenya haa guddisnu, eenyummaa keenya haa barru. Oromoo jechuun maal jechuudha? Oromummaa jechuun maal jechuudha? Jennee itti yaannee itti ilaallee akka hojjennuun isiniin jedha. Kanaaf hawaasni keenya bakka hundatti yeroo hunda yoo nu hordoftan nutis waan beeknurraa isin gorsinaa, waan wallaalirraa immoo isin nu gorsitanii gorsa keessan immoo fuunee itti fayyadamaa akka taanu abdii guddaa qabna. Isinis waan dogoggorreerraa nu barreessitanii kun dogoggora, kun gaariidha, kanaan jabaadhu, kanaan immoo irraa deebii jettanii yoo nu gorsitan nutis gorsa keessan hojiirra ni oolchina. Nu hordofaa isiniin jennaa. Galatoomaa tokkummaa show subscribe godhaa. Yeroo hunda hordofaa waliin guddannu, waliin guddisnu, saba guddate haa taanu jennaa. Ulfaadha galatoomaa qophiidhaaf qopheeffannee asumatti xumurraa. Yeroo hunda akka nu barreessitan, akka nu hordoftan isiniin jennaa. Egaa tokkummaa show'n amma hojii isaa eegalee jira. Hojii isaa yeroo hunda fuudhee lafatti gataa ture. Amma immoo kuusaa godhee dhaloonni irraa baratu, dhaloonni irraa fayyadamu jennee isinis saaqnee jirra. Isin immoo wanni kun waan isin miidhu waan hin taaneef
biyyi namaa kun irra caalaa niitworkiin isaallee waayifaayin isaallee firii waan ta'eef viidiyoo keenya bantanii yoo lafa keessan walumaan guddachuu dandeenya. Kanaaf nuti immoo gaafa guddanne biyya keenya galleellee biyya keenya guddisnee magariisa keenya, dachee keenya, lafa keenya, laga keenya addunyaatti ittiin agarsiisuu dandeenya waan ta'eef nutis immoo hanga biyya namaa carraa biyya namaa jirru kanatti immoo wal guddisnee waan qabnu hunda Facebook irratti, YouTube irratti, page irratti yoo wal dandeenye wal guddisne bor immoo biyya keenya gallee saba keenya ittiin guddisuu dandeenya waan ta'eef isa tof hojjeta waan ta'eef biyya magariituu dachee magariituu dachee bareedduu Oromiyaa sana immoo nuti immoo har'a bor ittiin addunyaa agarsiisuu dandeenya waan ta'eef nu hordofaa isiniin jenna. Galatoomaa ulfaadhaa yeroo gaarii isin haa ta'u akka nu hordoftan isiniin jenna. Egaa qophii keenya guyyaarraa qopheeffannee dhufnee asumatti xumurraa isinis galatoomaa jenna. Yaada keessan akka nu biraan geessan koomentii keessan akka nu barreessitan peejii keenya akka nu hordoftan yuutuubii keenya akka sabskiraayib gootan abdii guutuu isinirraa qabna. Xaboota gabaaboo akkasumas gorsaa fi namoota yaada adda addaa qabaatanii yaada isaanii kuusanii nu biraan ga'an yaada isaanii nuti immoo fuunee isin biraan ga'uudhaaf qophii xumurree jirra waan ta'eef namoonni yeroo hedduu yaada isaanii dabarfachuuf nu gaafatan ni jiru waan ta'eef yaada isaanii kana immoo walitti finnee yaada 50 bilchina 3 4 5 keessaa arganne bilchina sana immoo hawaasa Oromootiif yoo gumaachine hawaasni irraa fayyadamaa ta'a waan ta'eef yeroo hunda akkanaan yoo wal guddisne saba guddate ta'uu dandeenya. Ulfaadhaa galatoomaa yeroo gaarii isin haa ta'u isin jaallanna isin kabajna isinillee akka nu jaallattan abdii isinirraa qabna ulfaadhaa.